Nagaan keenya kabaja hunda keessaniif haa ta'u jecha har'a oduu addunyaa keessaa isa cimaa waa'ee jecha fi dararaa kiristaanaa addunyaa irratti raawwataa jiru irratti bal'inaan mari'annaa. Hanga dhumaatti nu waliin turuu hin dagatinaa. Akkasumas viidiyoo kana laayik, sheerii, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Daata dhaabbata argameen bara 2025 keessa kiristaana miliyoona 260 ol addunyaa irratti dararamaa jira. Kunis Afrikaa, Eeshiyaa fi Barii Lixaa keessatti balaan guddaan taasifamaa jira. Biyya Koongoo keessattis gareen hidhattoota EDF kan Daesh waliin hidhata qabu kiristaana irratti haleellaa raawwachaa jiru. Manneen amantii gubamuu, luboonni ajjeefamuu, maatiiwwan buqqa'uu naannoo sanarra balaan guddaan gahaa jira. Pakistaan keessattis kiristaanni seera palaasfiim jedhamu fayyadamuu yakka sobaa irratti himatamuun hidhaa cimaa fi ajjeechan irra gahaa jira. Namoonni hedduu hojiif barnoota irraa ari'atamuu, manneen amantii diigamuu, luboonni hidhamuu fi kiristaanni hedduu biyya keessaa buqqa'anii jiru. Naannoo Iraaq keessattis yeroo gareen ICC aangoo irra ture booda kiristaanni kumaatamaan baqatee manneen amantii diigamuun kiristaanni amantii isaa sababeessuun ajjeefamaa turan. Bara 2014 hanga 2016 keessa lakkoofsi baqattoota kiristaanaa fi uummata ajjeefamanii kun guddaa ture. Dhaabbileen akka Open Doors fi United Nations mirga dhala namaatiif gochaa kana balaaleffachaa jiru. Hojiin isaaniis odeeffannoo ifa baasuu, gargaarsa namoomaa kennuu fi dhiibbaa seeraa mootummaa irratti gochuudha. Akkasuma namoonni addunyaa guutuu irra jiranis dhimmicha kana hubachuu qabu. Ajjeechaaf dararaan amantii irratti raawwatamu balaaleffatamuu qaba. Beekumsi akka babal'atu deeggarsi dhaabbilee mirga dhala namaa akka cimuu fi walgargaarsi akka babal'atu ni taasifama. Akkasumas namoonni addunyaa guutuu dhimmicha kana hubachuu qabu. Ajjeechaaf dararaan amantii irratti raawwatamu balaaleffatamuu qaba. Beekumsi akka babal'atu deeggarsi dhaabbilee mirga dhala namaa akka cimu walgargaarsi akka babal'atu ni barbaachisa. Isinis hanga dhumaatti waan nu faana turtaniif guddaa galatooma. Viidiyoo itti aanu nama walitti deebinutti nagaan tura.